Tole nagaan sinii fata hordoftoota TV Handoof Gaada akkam jirtu maatii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo iddoo tokko sinii dubbiseen arras sinii wajjin kadhachuun dhufe daqiiqaa muraasa Waaqayyoo walii wajjin hin kadhanna macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 akkas jedha Eeliyaas yeroo dheeraa erga achi ture booddee waggaa sadaffaatti dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhufe dhaqiitii Ahaab mootichatti mul'adhu ani immoo lafa irratti bokkaanan roobsaa jedhe Eeliyaas kanarratti Ahaabitti mul'achuudhaaf hin dhaqe yeroo kanatti beelli Samaariyaa keessatti baay'ee cimee ture. Ahaab immoo itti gaafatamaa mana mootummaa isaatii Obaadiyaa hin waamsise. Obaadiyaan kun nama garaa isaa guutuutti Waaqayyoof kenne ture. Elizaabel yeroo raajota Waaqayyoo ajjeesaa turtetti Obaadiyaan immoo raajota 100 jalaa fuudhee 50 holqa dhagaa keessa isaan dhoksee achitti biddeenaa fi bishaanii hin kennisiisaaf ture. Ahaab mootichi Obaadiyaadhaan ka'iitii biyyicha keessa laga keessa burqituu bishaanii hunduma irras adeemi tarii marga yoo arganne fardeenii fi gaangolii ittiin hin jiraachifannaa horii keenya warra kaanis du'a hin oolfannaa ittiin jedhe Ahaabii fi Obaadiyaan biyya keessa adeemanii waliin ga'uu barbaadan erga gargar hirmatanii booddee Ahaab karaa tokko irra baanaan Obaadiyaan immoo karaa biraa irra goree in adeeme Obaadiyaan utuu adeemaa jiru Eeliyaasii wajjin walitti dhufan Obaadiyaan namicha isatti dhufe Eeliyaas ta'uu isaa hubatee lafa ga'ee qoma'ee fi ati dhuguma gooftaa koo Eeliyaasii jedhee gaafate. Eeliyaas immoo eeyyee ana dhaqiitii Eeliyaas as jira jedhiitii gooftaa keetti himee jedha. Kutaan macaafa qulqulluun amma isinii dubbise kun tokkoffaa moototaa yookaan mootota isa duraa boqonnaa 18dha. Kutaan kun erga raajii bokkaan baduu yookaan immoo akka bokkaan biyyichatti hin roobne erga dubbatee sokkee waggooti 3 walakkaan darbaniiru. Haa ta'u malee gaaf tokko Waaqayyo akkas jedhe Eeliyaasiin biyya kanaaf bokkaan roobsaatii dhaqiitii mooticha Ahaabitti mul'adhu jedhetti dubbate. Kanarratti mandara itti baqatee ture waan Waaqayyo itti dubbate sana fuudhee gara Samaariyaatti adeema ture. Yeroo Samaariyaatti achas dhufutti Samaariyaan baay'ee rakkina keessa turte. Bokkaan dhabamuunsaa rakkina guddaatti fidee ture. Sababiin Waaqayyo lafa kana loleef biyya sana loleef immoo yeroo sanatti haati mana mootichaa Elizaabel raajota ficcisiisaa turte. Namoota Waaqayyo irratti adabbii du'aa ajajjee namoonni baay'een dhumaniiru. Yeroo sana Obaadiyaa namichi jedhamu kuni mootichaaf kan hojjetu ta'ee raajota sana garuu 100 dhokseetiyyuu laga keessatti soorsisaa ture. Sana booddee dhagaa waggaa 3 booddee Waaqayyo biyyattiitti araaramuu barbaade. Biyyattiitti yeroo araaramuu barbaadu mootiin dhiphatee ture. Biyyattiitti araaramuu yeroo barbaadu mootiin baay'ee garmalee laftitti naanna'ee ture. Kanaaf Ahaab mootichi Obaadiyaa waamee akkas jedhe. Obaadiyaa holqa garaagaraa yookaan immoo burqituu bishaanii lafa jira jettu hundumaarra deemneetu marga barbaanna. Horii keenya yoo oolfan fardeen keenya gaangoowwan keenya nurkatti dhumaa jiru. Yeroon kun yeroo horiin qe'ee mootichaa keessaa dhumaa turedha. Beelli garmalee jabaataa jira. Yeroon kun yeroo mootichi garatti garagalu wallaaledha. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo gara laafessa. Waaqayyo gara laafessa waan tureef gara biyya kanaa ilaale jechuudha. Gara biyya kanaa yeroo ilaaletti bokkaan roobsa jedheetiyyuu Eeliyaasiin akkuma kaleessa Eeliyaasiin bokkaan roobu jedheetti dubbate. Amma immoo bokkaan roobaati dhaqii mootichatti mul'adhu. Ahaabitti mul'adhuuti bokkaan rooba jedhee ittimi misraachoo kana ittimi Waaqayyo bara baraan hin lolu Waaqayyo bara baraan hin eekkamu jedheetti ittimi Waaqayyo bokkaa akka roobsu dhaqi ittimi ittiin jedhe. Jarri kun bokkaadhaan erga gargar ba'anii waggoota 3 dabarsaniiru. Haa ta'u iyyuu malee ergaa kana fidee otoo dhufaa jiruutii Ahaab mootichi Obaadiyaa waamee ofitti akkas jedhe. Ati karaa tokko irra deemi, ani karaa tokko irra deema. Yoo marga arganne lafatti horii keenya baafannee oolchan horiin nurkaa dhumaa jira, wanti hunduu nurkaa babbadaa jira. Jedheetiyyuu mootiin barcuma isaa gadhiisee teessoo isaa gadhiisee marga barbaacha daggalatti galee mootiin karaa tokko ba'ee jedha macaafi qulqulluun Obaadiyaan immoo karaa tokko ba'ee jedha. Obaadiyaan kun nama Waaqayyooti waan tureef lafa onaa keessa deemee marga barbaada. Burqituurra deemee marga barbaada. Yeroo kana Waaqayyo inni itti dubbate Eeliyaas Obaadiyaatti dhufe. Yeroo kana Eeliyaas Obaadiyaadhaa wajjin wal argee jira. Obaadiyaadhaa wajjin wal argeetiyyuu Obaadiyaan dhugaan seene Eeliyaas butameera badeera jedhanii eegu turan. Garuu namichi kun erga gaafa bokkaan hin roobu waggaa 3dhaaf erga gaafa jedheeti takka mul'atee iyyuu hin beeku. Takka argamee iyyuu hin beeku. Har'a garuu yeroo Obaadiyaan lafa onaa keessa marga funaanuu deemu namni Waaqayyoo kun misraachoo baatee dhufe. Misraachoo inni baatee dhufu Waaqayyoo lafa kanaaf bokkaan hin roobsa.
bokkaan irrooba lafa kanaaf wanti isin bara baay'ee barbaadanii dhabdan waggaa 2-3 wanti biyya kanarraa cite hin deebi'a. Nagaan biyyattii hin deebi'a. Boqonnaan biyyattii hin deebi'a. Bokkaan biyyattii hin deebi'a. Sagalee jedhu misraachoo jedhu baatee dhufe. Yeroo sana dhugaan seene na'ee lafa ga'ee qoma'eetiyyuu dhugumaayii kunii jedhe. Dhugumaayii kunii jedhe. Ija isaa amanuu dadhabe. Sababiin isaa nama yeroo dheeraadhaaf samaayii cufee badeedha namni kun. Nama yeroo dheeraadhaaf ergaa Waaqayyoon biraa fuudhee bokkaan waggaa 3 dhufaniif roobu jedhee nama deemedha. Namni kun samaayii cufee erga badee booda bokkaanis duukaa bade. Erga sanaatii mul'atee hin beeku namni Waaqayyoo kun. Har'a garuu misraachoo baatee achi as deebi'e. Misraachoo inni fidee dhufes lafa kanaaf bokkaan hin rooba, lafa kanaaf nagaan hin ta'a, lafa kanaaf boqonnaan hin ta'a. Biyya kanatti Waaqayyo hin araarama kan jedhu ture. Obaadiyaan gaafa kana argu na'ee lafa ga'ee qoma'ee Eeliyaasii ati jedhee gaafate. Eeyyee ana dhaqiitii Ahaabiin akkas jedhi. Namni Waaqayyo si barbaada. Misraachoo fidee dhufeera. Kunoo Waaqayyo bokkaan hin roobsa jedhiitii timittiin jedheetti dubbate. Mootichi Eeliyaasii waliin argine. Namni Waaqayyo Obaadiyaan garuu Waaqayyo wal arge. Erga akkas jettu sinii fidee dhufe. Waaqayyo waan isin bara baay'ee barbaadaa jirtanii wajjin walitti isin habaasu jechuun barbaade. Waan isin yeroo dheeraatti dhamaatan waan yeroo dheeraa otuu barbaaddanuu isin jalaa baqate. Waan yeroo dheeraa barbaaddanii barbaachistanii dhabdan galgala kanaa kaasee Waaqayyo isinitti fidu jechuun barbaade. Biyya kanarraa bokkaan erga badee tureera. Biyya kanarraa beela duwwaatu jira, rakkina duwwaatu jira. Nama duwwaa otoo hin taane horiin illee beela'eera. Horiidha amma kan isaan dhiphisaa jiru. Garatti horii baasan dhabanii rakkataa jiru. Margi hin jiru lafa sanarra. Gogeera lafti. Bishaan hin jiru ture. Holqa bishaan qaba jedhamu hunduma daarii deemanii lafa margitti biqila jedhamu hundarraa barbaaduuf turan. Namni Waaqayyoo garuu hafuuraan deema waan ta'eef Obaadiyaadhaan wal arge. Obaadiyaadhaaf misraachoo dhageessise. Galgala kana barii borii lafa borii Waaqayyo misraachoo Obaadiyaan dhaga'e. Waaqayyo balbalicha isinii banuudhaaf jireenya keessan haaraa gochuudhaaf bara baay'ee isa barbaaddaniin akka wal argitaniif galgala kana sagalee isinii baasuu barbaade. Lafuma jirtanutti na wajjin daqiiqaa muraasa kadhan sagalee kanarra dhaabbanne Waaqayyo galgala kana waan isin jalaa dhabame waan isin bara baay'ee barbaaddanii dhabdan waan isin bara baay'eedhaaf hiixattanii argachuudhaaf hawwitanii abjoottanii dheebottanii beeloftanii dhabdaniin Waaqayyo galgala kana walitti isin haa fidu. Kanaaf lafuma jirrutti hundumti keenya iyyuu hafuuraan taane hin kadhanna. Gooftaa keenya guddaa goonee si galateeffanna. Sagalee nu ergite kanaaf sagalee nurraa banu sagalee lammaffaa yaadatamu sagalee lafaa ka'uu kana nu ergiteef si haa galatu. Egaa sin kadhadha gooftaa koo. Egaa namni Waaqayyoo Eeliyaas Obaadiyaadhaan wal arge. Namichi Obaadiyaa jedhamu kun ciiroo barbaada yookaan immoo bishaan xiqqoo barbaada yookaan immoo marga xiqqoo ishee yoon argadhe lafa onaa keessa deemaa jira. Yoo dingata yoon argadhe yoon itti ba'e jedhaa deema. Garuu waan nama dhibu isa furtuu baatee deemu walitti dhufe. Isa furtuu baatee deemu walitti dhufe. Isa bokkaa baatee deemu walitti dhufe. Yeroo sanaa kaasee garuu gammachuuf naasuu walitti jalaa makateera. Galgala kan akkas jedheen kadhadha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin otuu cooree barbaaddanu otuu waamtin barbaachisu barbaadaa jirtanu maqaa namichicha Naazreeti Yesuus Kiristoosiin inni furtuu Daawit baate inni bantuu Daawit baate inni samaayii cufuuf banuu danda'u isa sin barbaaddanii dhabdaniin inni walitti nama baasu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana isinitti haa dhufu. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo baay'eedhaaf barbaaddanii kan dhabdan yeroo baay'eedhaaf akka tasaa kan harka keessan keessaa ba'e otuu ilaaltanuu kan isinirraa fagaate har'a garuu maqaa namichicha Naazreetiin sagalee kanarraa kan ka'e maqaa Yesuus Kiristoosiin ariifatee isiniif dhufu. Obaadiyaan dingata akkuma Eeliyaasitti ba'e dingata otuma deemtanu dingata yooma wayitti ba'ettanii otuma deemtanu yooma waan xinnoo argadhettanii otuma deemtanu yaaleedhuma mokkoreen laala isa kana yaaleen laala wama yartuutti yoon ba'e waanuman ittiin achi siqu waanuman ittiin lubbuu koo bulchadhu waanuman ittiin jireenya koo fooyyeffadhu yoon argadhe jettanii otuu isin deemaa jirtanu inni furtuu Daawit baate inni bantuu Daawit baate inni mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 7 jiru suni Yesuus ilmi Waaqayyoo isinitti dhufu inni waan hundumaa baatee deemu sun inni haadhoo eebbaa baatee deemu sun inni eebba bara baraa baatee deemu sun inni furtuu samaayii baatee deemu sun maqaa namichicha Naazreeti Yesuus Kiristoosiin galgala kana isinitti dhufu. Dheebuu keessan bara baay'ee beela keessan bara baay'ee yaada keessan bara baay'eetiin inni walitti isin fidu inni bantuu Daawit baate sun isinitti dhufu. Ahaab mootichatti hin dhufne
nama waaqayyoo nama afuuraa isa beela'e isa yeroo hedduu waaqayyoof jiraatutti dhufe galgala kana dadhabaa kiristaanaa ta'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hammam dadhabaa ta'e waan bara baay'ee barbaaddee dhabdeen garuu galgala kana walitti si harkisu sagaleen kun. Sagalee kanarraa kan ka'e dubbii anamma dubbataa jirurraa kan ka'e macaafa namma dubbiserraa kan ka'e waan waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 dheebottanii hawwitanii barbaaddanii dhabdanii abdii kuttanii yooman jiraadhe yooman achi siqe yooman lubbuu koo achi butadhe yooman maatii koo gargaara yooman kanaan fooyyee jettanii waan isin barbaadaa jirtan sana bira darbee waaqayyo irra afaa akkasin argattaniif maqaa Yesuus Kiristoosiin inni bantuu baatee jiru inni bokkaa eebbaa baatee jiru inni ulfina jabaa baatee jiru dingata wanti abjuu fakkaatu tokko dhufee jireenya keessan argatu. Macaafi qulqulluun akkas jedha Phexros hojii ergamootaa boqonnaa 12 irratti mana hidhaa keessatti gatamee dukkana gadi fagoo keessatti ciisaa jiru ergamaan waaqayyoo dhaqee ka'i jedhee kaasee mana hidhaa sana irraa banee fuudhee ba'ee jira. Dheeboteera ifa argu dheeboteera nama wajjin wal makachuu erga hidhame guyyoota 2-3 dabarseera. Dhuguman ifa arga jedhee yaadne dhuguman mana hidhaa kana keessaa baa jedhee yaadne dhuguman bulee ifa gaarii arga jedhee yaadne ergamichi garuu isa fuudhee ba'e balbala isa jalqabaa balbala isa lammaffaa irraa banee fuudhee ba'e jira. Balbala isa tokkoffaa isa lammaffaa isa sadaffaa miti as keessaa nan ba'a jedhee yaadne mana hidhaa kana keessaa nan ba'a jedhee yaadne garuu ergamichi fuudhee ba'ee jira. Phexros isa ergamichi isa fuudhee deemu kana abjuu se'a ture jira. Dhugaan seeneera waan isin amanuu hin dandeenye waan dhugaan fakkaanne waan abjuu namatti fakkaatu ulfina jabaatti isin fuudhee ba'u galgala kana ulfina cimaatti isin fuudhee ba'u waan isin bara baay'ee barbaaddanii ifa isin bara baay'ee barbaaddanii balbala isin bara baay'ee barbaaddanii bokkaa eebbaa isin bara baay'ee barbaaddanii hojii isin bara baay'ee barbaaddanii isa isin dheebottanii dadhabdanii dhiistanii biraa galtanii yooman kanaan fooyya'e yooman kanaan lubbuu koo achi bute yooman kanaan jireenya koo fooyyeffadhe yooman kanaan guyyaa 2 bule yooman kanaan bara kana darbe yooman kanaan amma wayitti ba'utti ettanii barbaadaa jirtan sana bira darbe maqaa gooftaa Yesuusiin wanti irraa afaa ta'e tokko wanti abjuu fakkaatu tokko ulfinni cimaan tokko sin argatu ulfinni cimaan si argatu ulfinni cimaan si argatu wantati garaa keessaan qabne si argatu wanti abjuu fakkaatu si argatu wanti namattis gaaffii ta'u wanti sittis gaaffii ta'u wanti maatii keettis gaaffii ta'u wanti warra si beekan hundumatti gaaffii ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si argatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si argatu maqaa Yesuusiin si argatu maqaa Yesuusiin. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 irratti namichi sun utaalaa gaafanni naafummaan irraa hiikame waldaa keessa oliif gadi fiigee burraaqu namoonni isa laalanii akkas jedhan isa moo isa miti jedhu gariin isuma garuu akkamitti ka'ee jedhu gariin immoo isa miti jedhanii wal lolu turani inni garuu isuma ture. Waaqayyotu isa gargaaree lafatti gatame lafatti miilate lafatti naafatee ka'e galgala kana namoonni sirratti olii qaban isheedha moo ishee miti isa moo isa miti suuraa kee ilaalanii bilbilanii si gaafatani environmentii ati irratti dhaabbattee suuraa kaate ilaalanii si moo si miti dhugaadha moo dhugaa miti jedhanii siif bilbilanu maqaa gooftaa Yesuusiin sirratti wal qabanu ishee miti isheedha isa miti isa jedhanii sirratti wal lolanu wanti abjuu namatti ta'u wanti abjuu namatti fakkaatu wanti namni accept gochuu hin dandeenye wanti sammuu namatti cimu wanti sammuu namatti jabaatu dhugaan tokko garuu waaqayyoon biraa kan ta'e bara baay'ee abjoottee dadhabdee kanatti dhiifte dheebottee dhiistee kanatu ofirra gattees galgala kana maqaa Yesuusiin sirra habanamu galgala kana isa furtuu Daawit baatee wajjin walitti ba'e galgala kana otuu ciiroo barbaaddu otuu qarmii barbaaddu otuu dhuma waan guyyaa 2 ittiin bultu barbaaddu dingata eebba ajaa'ibaa tokkotti ba'e maqaa Yesuusiin dingata isa furtuu Daawit baatu sanaan walitti ba'e maqaa Yesuusiin dingata isa seenaa kee geeddaru wajjin walitti ba'e maqaa Yesuusiin dingata isa maatii keetiif irraa afaasi godhu qeemootiitiif irraa afaasa si godhu misiraachoo isa siimsiisu wajjin walitti ba'e maqaa Yesuusiin waan siin jedha dabalee akka baatetti hin deebiin akka dheebottetti nafin akka beeloftetti nafin akka feetetti nafin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kana booddee misiraachoo nama dubbatu si godhu sagalee kana booddee nama maatii isaatti dawwalee nama firoota isaatti bilbilee nama hiriyaa isaatti bilbilee misiraachi jedhu
ناغمدي واقيو نرابنيرا أبجو كو برباية نامل كاي ملتا كو برباية تين ولتبه وانم برباية بربادي نبين ولتبه هنتي من نسون الراوة من نسون ننرقد مسسنا نركقل من نسون نافت أمر من إمج نمجرس يقول مكا يسوسين سرابنو بيسوسين سرابنو مكا يسوسين سرابنو مكا يسوسين سرابنو مكا يسوسين سرابنو مكا يسوسين هكاين شوفمنت أني هم نكبك أتي هم نتنو قبل قروا مكا كونغني كناف بل إنيولي شوفون دندين عن سدرة نمبنا نجد قال كنا كاسه إني نشوفه كنا إنيولي بن إني بنا إنيولي كنا نشوفني قفتان كو يسوس قال كنا كاسه أكنا ميتو كسرت نشوفنت أتلينا نشوفه يوجدت ديبتي أكتن نشوفنت سرت بن واقعي one day be in chufamni one day be in gogni one day be in banni one day be in kabamni one day be in banni tokkotti siabasu waaqayyo inni banti waaqarrata'u utuuti qarmii barbaaddu utuuti waan guyyaa lama waggaa sadiitti dabarsitu barbaaddu waan ati baroota dheeraadhaaf irraaftee firoota keetiif qeemootiitiif maatii keetiif waan ati taatu tokko irraafaa tokko fidee harka kee keessa si haa وانتي مقاغوف تايسوسين وانجيلتي نتشبوتو وانتي ملتا واقعيو سكاي اتي ملكيشتو وانتي وانجيلا كان اكا غراكي اتي لبستو وانتي قيادا فالكنتي ستين واقعيو انجلتي فتو مقا يسوس كريستوسين واقعيو غلغلا كان ستاكن waaqayyo jechuun dinqii jechuudha waaqayyo waaqni dinqii galgala kana kaasee waaqni Eeliyaas inni samaay banuu danda'u bokkaa bade deebisuu ni danda'u maqaa Yesuus Kiristoosiin garaa kee gadde ija kee mimmaaniin guutame galgala kana gammachuudhaan galgala kana kolfaan guutu afaan kee maqaa gooftaa Yesuusiin siifis maatii keetiifis hiriyaa keetiifis firoota keetiifis warra si beekaniifis warra si hin beekneefis ala gaaf diinota keetiifis gaaffii wanti ta'e tokko mana keetti haadhalatu kan ishee cufameera kan ishee gogeera kan ishee hafeera kan isaa deebi'ee latu warri jedhan maqaa Yesuus Kiristoosiin afaana qabatanu waan waaqayyo sii godhurraa kan ka'e waan waaqayyo sii xumururraa kan ka'e waan waaqayyo galgala kana sii dalagee bulurraa kan ka'e waan waaqayyo miilana sii raawwaturraa kan ka'e yaadatamuu dhimma keerraa kan ka'e ilaalamuu mana keerraa kan ka'e ilaalamuu hojii keerraa kan ka'e ilaalamuu jireenya keerraa kan ka'e maqaa Yesuus Kiristoosiin firaaf alagaadhaaf gaaffii haa ta'u waa'een kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kana booddee kadhata otoo hin taane galataan ba'i maqaa Yesuusiin sagalee kana booddee manni kee kadhataan otoo hin taane galataan guutamu bara baay'ee kadhatteetta bara baay'ee boosseetta maqaa gooftaa Yesuusiin gatii imimmaan keetii fuudhi gatii iyya keetii fuudhi gatii boo'icha keetii fuudhi yeroon kun yeroo ati milkooftu siif haa ta'u yeroon kun yeroo ati safeetee walitti baatu siif haa ta'u yeroon kun isa furtuu Daawitiin baatee wajjin yerooti walitti baatu siif haa ta'u sii kadhadheera garaa koorraa sii beela'eera sii dheebodheera maqaa Yesuus Kiristoos namichicha Naazreetiin hinga'a gogiin kun siin jedhee gogii jireenya keerra jiru ani hin beeku gogii jireenya keetii kan hajiisu Yesuus ilaalamuu karaa namicha Naazreet ta'e ilaalamuu bantii waaqarraa ta'e ilaalamuu samaa irraa ta'een galgala kana manni kee ilaalamu galgala kana dookimantiin kee ilaalamu galgala kana hojiin kee ilaalamu galgala kana gaa'elli kee ilaalamu galgala kana faayelli kee ilaalamu galgala kana beelli kee ilaalamu eebun kee ilaalamu fayyaan kee ilaalamu manni kee ilaalamu laftati teessee jirtu ilaalamu hojiin kee ilaalamu wanta titti dhiphataa jirtu sun maqaa Yesuusiin ija gooftaatiin ilaalamu bantuu Daawit isa baateen hojiin kee ilaalamu bantuu Daawit isa baateen manni kee ilaalamu bantuu Daawit isa baateen tajaajilli kee ilaalamu bantuu Daawit isa baateen seenaan kee galgala kana ageeddaramu maqaa namicha Naazreet Yesuusiin maqaa waan hundumaa geeddaruu danda'uun maqaa waan hundumaa haaraa gochuu danda'uun maqaa waan hundumaa jijjiiruu danda'uun lafa sagaleen kun itti dhaga'amu hunda namoota qooqan dubbataa jiru kana dhaga'anii ameen jedhan hundumaa sagaleen kun lafaa si haa kaasu sagaleen kun maqaa Yesuus Kiristoosiin abdii kutannaa sana keessaa si haa baasu jijjiirama guddaa sagalee kana booddee argi fayyaa kee irratti jijjiirama guddaa jireenya kee irratti jijjiirama guddaa mana kee irratti jijjiirama guddaa hojii kee irratti jijjiirama guddaa tajaajila kee irratti jijjiirama guddaa argi maqaa Yesuus Kiristoosiitiin waan bara baay'ee beelofte waan bara baay'ee dheebottee wal argi galgala kanaa kaasee inni bantuu Daawit baatu sun seenaa kee geeddaree
maqaa Yesuusiin nama kolfaa ta'uu keessaa si baasee akka ati kolfitu si haa godhu. Gooftaan koo Yesuus galgala kana gargaaritti si haa baasu. Humni maqaa kana keessa jiru seenaa kee geeddaree nama boo'aa jiru, nama gaddaa jiru, nama iyyaa jiru, nama maqaa Yesuusiin lafa ilaalaa jiru, maqaa Yesuus Kiristoosiin geeddaree galataaf si haa dhaabu. Galataas si haa dhaabu. Afaan kee galataan maqaa Yesuus Kiristoosiin garaan kee gammachuudhaan haguutamu. Ameen jettee kan fudhatte hundumaaf seenaan kee geeddaramee haa bulu. Egaa firoota koo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kanaa kaasee seenaan keessan geeddaramee eebba Waaqayyootiin wal argaate dhuga baatu isa dhugaa sinaa godhu Waaqayyo. Akkuma isiniin jedhe bantuu Daawit inni baate Yesuus isa sin jalaa cufame san isinirraa haa banu. Ulfaadhaa eebbifama.